Gammachuun gobanati ganama biftuutu baha galgala hojjedhata gammachuu sitti nama raachee qabaan na dadhabeera sirra. Baadiyyaatti barramu waan haaraa qabatee dhufeera maal qabatee dhufe kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Walaloo sirboota irratti riyaakti goona. Walaloo sirboota hojjennu egaa maal akka ibsuu barbaadan fa'aa waliin kan ilaallu ta'a yoommoo dogoggorre egaa. Dogoggora keenyas waan sirreeffattanis akkasumas waan biraas koomentii jala nu kaa'adha. Mee koomentii sirba kanarratti kenname mee ilaala. Kabraa obboleettii keenya tokkotu immoo jira. Margituu ija baatirii. Ilaalaa mee ija sana. Margituun. Koomentii baay'ee bareedaadha. Xinnoo ishii immoo nama nyaata asitti beekta. Maal akka jedheen dhumarra. Garuu wanti na gaddisiise Margitu gurbaan utuu ati akkas jaallattu utuu akkas maraattuu fi inni mana xajjii keessaa ba'uu dide. Gurbaan mana xajjii keessaa ba'uu dide. Gingilchaan baay'ee koomentii bareedaa kenneefi nus immoo gaa mee sirba Margituu irratti Margituu ija baatirii irratti koomentii garaagaraa gochuudhaan riyaakti kan waliin goonu ta'a. Mee Margituu sirba ishii dhaggeeffannaa. Waan ana yaadachiisee beektaa muka tokkotu meesatti dhaggeeffadhaa isa ga'a. ኦቦምቦሌት ምን ማለት ነው? ንፋስ ንፋስ ta'eeti. Jaalatamuu malee jaaladheen hin beeku kanaan dura. Sirriitti irraa beeksisa jaalatamuu malee jaalattee akkam beeku. Sirba baay'ee sirba kana dura baastee ni jira. Amma yeroo sirba jedhu irratti sirriitti mul'ata. Akkuma Gishaan jedhe egaa sirriitti mul'ata. Jaalatamtee qofa akka beektudha. Amma garuu jaalatamuu malee jaaladhee hin beeku kanaan dura. Dhibee nama jaalate amma reefuu yoonan argaa jira. Bakka sana buuteerti jechuudha amma. Kanaaf mee Margituu waliin itti jaalatamuu dideen jaaladhee kunuun mamtaraaraa egaa gahanii darbuu qaqqabeen argaa jira waan maraa. Baga nagaan geesse jennaan egaa gahanii darbuu qaqqabeen argaa jira waan maraa. Qaqqaba malee hin argane jechuudha argite. Namni yoo nama dubbatu namni yoo nama haasa'u waan salphaa namatti fakkaachuu mala. Wanna san garuu namarra gahee abbicha sanarra gahee yoo argan hangam akka ulfaatu asirraa hubachuu ni dandeenya jechuudha. Margituu. Mana xajjii tafe egaa bajigaa kiyya bareeda akka ishee tabirra naanahi mee naanahi naarifadhu maaloo Margituu gaanatti naariniitii sagaleen koo keellee hin fakkaatu. Yaa bajigaa kiyya bareedaa akka ishee tabirra. Mee gaafina asirratti qaba gaa koomentii jalatti gaa namni deebii kana naa deebisume. Yaa bajigaa kiyya bareedaa. Namoota baay'ee gaafadhaan ture. Bajigaan kun namoonni afaan Oromootii miti naan jedhanis jiru. Akkasumas immoo hiikni isaa kana namni naan jedhe badaan jiru. Mee koomentii jala walii keenya gaa irratti immoo deebisnee riyaaktii walii goona. Namoonni gaa sirriitti gaa irratti mee haasa'a jenna. Bajigaa jechuun maal jechuudha? Yaa bareedaa akka ishee tabirraa. Gadi qabaanna dadhabeera sirraa finyoodhaan hidhuudha.
Qaban jettu bar lipsingii shilala. Badii qabaan na dadhabeera sirraa. Badii qabaan na dadhabeera sirraa. Badii qabaan na dadhabeera. Kanaaf walaloon isaa akkas jedha. Naanahi naarifadhu maaloo yaa bajigaa kiyya bareedaa akka sheeta birraa. Naanahi naarifadhu maaloo sitti nama raachee qabaan na dadhabeera sirraa jettee deebiteeti. Yaa qaxalee koo sitti ajameera jaalala keetiin sitti maraadhe badee qabaan na dadhabeera sirraa. Badee qabaan na dadhabeera sirraa. Badee qabaan na dadhabeera sirraa jettee yeroo afur akkasirra deebiti. Kanaaf gadi qabaan na dadhabeera warri jettan gadi qabaan. Gurbaan kun didee jennaani doktor naaf yaad biratti geessiti sakattaasisi malee. Waa wayiiti gadi qabaan akkas hin dadhabe isinirraa baruu dandeenya. Isheen immoo badee qabaan na dadhabeetti akkasittillee akka yaadne jechuufi. Dadhabeera sirraa. Obomboleetti nifaas jedhamu. Asitti akka ishiin jechuu jirtu kanaala koo arge raajamee raajiin na laala. Kanaala koo arge raajamee raajiin na laala. Ansiisafuu jedhe yaa safuu. Siisafuu humna jaalala. Humna jaalalaa hangam akka jabaa ta'e agarsiisaa jirti jechuudha. Asitti baay'ee ulfaataadha. Kanarra darbee immoo obomboleetti ta'e obomboleetti hangam akka ulfaatu namoonni keessattuu baadiyyaatti jireenya baadiyyaa fa'aa nama yaadachiisuuf kan dhufedha. Walumaa galatti namoonni baadiyyaa yeroo baay'ee amma qorqoorroon dhufe jedhanii namni nutti qorree maaloodha manni qorree akkas jedhanii manni qorruus gaan turre duri citaa fa'aan ijaaramaa. Citaa kana immoo bona baay'ee rakkisaadha. Naannoo bubbeen jiru fa'aatti obomboleettiin hangam akka rakkisaa ta'e warra achi keessatti guddatan akka kootti yaadachuu ni dandeessanii. Saniif humni jaalalaallee hangas cimaa ta'uusaa agarsiisuudhaaf jecha walaloo isaa baay'ee kan walirraa deemudha. Kanaala koo kana arge raajamee raajiin na laalaa. Ansiisafuu jedhe yaa safuu siisafuu humna jaalalaa. Ajaja isaa jalan jira jaalala isaatiin na hiite. Jaalala gurbaa mana xajjiitti hafeeti beeti. Jaalala isaatiin na hiite. Hangam namni tokko waa'ee jaalala yoo san qamalee maan taane irraa asii qabee taana sanumaaf dhiifna. Ajaja isaa jalan jira jaalala isaatiin na hiite. Obomboleettidha miliqee baqachuufis ulfaate humna jaalalaati jechuudha. Obomboleetti. Daran ulfaata humni isaa akka qilleensa garmameetti. Natti moggaasisee maqaan hin qabne akka dhabeetti. Obomboleetti daran ulfaata humni isaa akka qilleensa garmameetti bakka kanatti sirriitti na ifuu jedhee dhiifama guddaa komentii jala naa kaa'aa. Warri sirriitti dhaggeeffachuu beektan komentii jala naa keessanii jechaadha. Obomboleetti jettee ammasii natti moggaasise maqaan hin qabne akka dhabeetti jedhanii jaalalli waan nama hangoon hin jiru humni isaa rakkisaadha. Margi waan ibsuuf sirriitti wajjin rakkateerti. Walumaa galattuu nagachisiiseera safuu durba dumbu. Nagachisiiseera safuu durba dumbush tana ba'eetti. Obomboleetti. Didanuu nama bitaa hin dimokiraata'uu gadhaatti. Didanuu nama bitaa hin dimokiraata'uu gadhaatti. Jecha gaariidha.
gaafan ijaan ilaale ciniinsifadhe daran danuu har'a immoo natti caale. Kanarraa immoo irra caalaa jechuudha gaafa geessee agartu. Garaan jabaatiin yaa jabaa qaxalee Oromtichaa hanga yoomittan tura jaalalli kee na gubee gugguba. Garaan jabaatiin yaa jabaa qaxalee Oromtichaa hanga yoomittan tura jaalalli kee na gubee guggubacha. Obomboleetti obomboleetti daran ulfaataa misaa akka qilleensa garmameetti. Obomboleetti natti moggaasisee na Gurbaan mana xajjii keessaa ba'uu dide. Aanaan hin qabne akka dhabeetti. Obomboleetti nagachiisiisira saafuu durbadduun krishtana ba'eetti. Dubbachana badheetti mee egaa bareedina ibsuudhaaf illee xiqqoo itti fayyadamna. Dumbush kun jecha biraatiin yoo ibsamu waan baay'ee ta'uu mala. Egaa isin kan keessan barbaadan koomentii irra kaa'adhaa. Garuu irraa wal barsiisuuf yoo ta'e alatti namni egaa wal arrabsuudhaaf sooshaal miidiyaatti fayyadamuun kun baay'ee baramaa dhufee jira. Sana akka hin goone egaa asuma baadiyyaatti illee kan isinii dhaamu ta'a. Walumaa galatti egaa sirba ishee irratti walaloo egaa bareedaa fayyadamtee walaloo kana eenyutu dhiyeessee kan jedhullee irratti kan waliin haasofnu ta'a. Namoota jajjaboota irratti hirmaate sirboota kanarratti saniif namoota sirboota kanarratti hirmaatan waliigalatti ilaaluudhaaf yoo barbaadan illee gara dhumaaf yookaan gara jalqabaa irratti sirbi kanarratti kaa'amee jira. Fakkeenyaaf achitti yoo ilaaltan lyrics and the melody jedha. Akkaataa sirboonni sun tartiibatti qabatanii taa'anii jiran. Melodii kan jennuun jechuudha. Lyrics walaloo akka waan jechuuti. Yoo sangee ta'uun nama jabaa baay'ee nama jabaadha. Baay'ee namoota tibba kana sirboota babbareedaadhaan dhufaa jiran, uummata gammachiisaa jiran, namoonni ol fiduudhaan gahee guddaa taphatan keessa yoo sangee ta'uun isa tokkodha. Arrangement and the mixing sagalee sirba ta'e tokko irratti ni jira. Anteenaa Tafarraa yookaan Abbuuz Studio baay'ee nama miiksiidhaan beekamudha. Sagaleen isaallee baay'ee bareedaadha. Abbuuz eenyu akka ta'e sirriitti duuba ilaaluu dandeessu. Liidar gitaar, masiinkoo, bees gitaar isa tolitoon qabate san Anteenaa Tafarraati kan miiksii godhe. Daarektarri Leencoo Fiqiruu jedha. Sinemaatoogiraafii Shimallis Taaddasaa, Asistaantii Kaameraan Dinqaa Galatii. Editing Kiristiyaan Kabbada, Kalar Teedimoos Maltiimiidiyaa. Shubbistoonni lama argaa turre achirratti Alamaayyoo fi Tulluu jedha. Alamaayyoon kam Tulluun kam kan jedhu anillee gargar baafachuun barbaada. Namoonni koomentii jalatti nu kaa'uu dandeessanii namoota baay'ee irratti hirmaate Naahum Riikardis sirba kana dhiyeessuudhaan yookaan pirezentii gochuudhaan irratti hirmaatee jira. Waan daawwattaniif immoo guddaa galatoomaa koomentii qabdan. Yaada qabdan baadiyyaatuuf jalatti nu ka'a. Baadiyyaatuufis immoo akkanuma riyaakti godhee kan fidu ta'a. Namoota ammas baasaa jiran sirboota ba'aa jiran irratti riyaakti goona. Wal ilaalaa. Nagaan tura.